dhugaa yoo dubbanne amma firoo nagargaaraa irrakkadhee rakkoo keessa jira jettee uummata Oromootti wanni siin gadi baate dubbatte tokko hin jiru. Uummata biyya Arabaa ammoo maal ijoollee biyya Arabaa maal akka isiin taate hin beektan waan hunda keessayyuu nyaanni tokko beekta sukkaara fi yookiin soogidda yoon qabaatin hin mi'aayu. Nuti jechuun ijoolleen biyya Arabaa akkasi. Sigala miti osoo ati yoo hin jedhi nama fakkeenyaaf ani yoo Suudii jira biyya Arabaa kana keessa taa'ee leenca tokko bituuf birrii meeqa dhufa jechuun sigalee miti yoo biyyi garuu ammoo biyya ergee dabalee si dhufuu danda'a. Ijoolleen biyya Arabaallee hamilee jaraalleen tuqiina akkuma isaan biyya ijoolleen biyya Faranjii sibira dhaabannaa siin jedhaa jirtu kana ijoolleen biyya Arabaallee waa si gargaaruu barbaadduuf akkaawuntii keetii yoo hin ergin akkaawuntii ijoollee nama biyyarraa laaliti akkaawuntii biyya ijoolleedha kenniif. Namni si gargaaru barbaada. Nagargaari hin jenne ati nuti ammoo ijoolleen biyya Arabaa si gargaaru barbaada. Leenca bitatu hin danda'a waliin beena si jedhaa miti. Habibti ani amma wanni firoon deemtuuf akkanuma naa gale beeyta. Maal diddi beeyta? No ijoolleen laale firoo nagargaara hin jenne ijoolleen dubbii kana kaaseyyuu nu ijoollee si bira dhaabannaa si waliin jirra jedhaa jirti miti. Waa ijoolleen itti dubbataa jirti yaa hin jirtu. Ammoo warri diyaaspooraallee akkasumatti tapha isaanii haa tapsiisanuu nutillee ijoolleen biyya Arabaa jechuun waan qabnuun akkaawuntii isii yoo kennin akkaawuntii masiillee haa taatu nama biraa akkaawuntii nuu kennanii isii biraa hin dhaabannaa jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Okay, yaada waliigala akkana maangoonire ummanni biyya Faranjiillee nullee mucayyoo tanaa hamilee ta'uufii barbaannaa waan akkanaa godhuufii barbaanna akkana sarpiraayiz godhuu feenaa jedhan fedhii ufii ibsatan isiin bakka kana waan takkayyuu yaani nama waan hundarraa bilisa ta'eedha namni biyya ijoolleen nu biyya Arabaallee waan akkanaa godhuufii feenaa waan akkanaa gumaachuufii feenaa warri jedhan isiin maal diddi akkanaa galetti hin beeyta ummata keenya keessattuu ummata gara keenyaa kana ummata waan sii godhen dhiisii waan siif yaade si haqqisiisu dhugaa qabdi anamma in beeka waan isii sammuu isii keessa yerullee naagala akkaawuntii akkas goote san diddi beeyta isiin namni gargaaruu barbaadu namni bakka waan wahii godhuufii barbaadu waan akkanaatiin sarpiraayiz si godha jechuu barbaadu gara keessaatiin seenee isii managaa gaafatee waan akkanaa sarpiraayiz si godha jechuu danda'a. Garuu dirree bahee isa jedhu kana jecha san didaa jirti na fakkaate siin wannummaan sun akkanaa godhamuun barbaadu sanuma didaa jirti. Geemii ammoo ka geemii alama duniyaa qabaataaf dhabaa hundatu taphataa jira. No akka ummata biyya Arabaatitti firoo sarpiraayiz godha waan akkanaatiin gammachiisuu barbaada. Amala isii kanaaf hin malaa wanni kun waan jennu dirree baasnee osoo hin ta'in gara keessaatiin waan akkanaa sii godhuu barbaada. Yoo jenneeni dubbii kan akkasi goolamne yoo isiin fedhaan jirtu waan kana raadheessaa jirti argee jira nammaa gaa'iseenetti akkas yoo goone hin wayyu maqaa san kunillee Muti rakasi mifero Muti rakafa dulu miuti rajira mau agama sagalenki Gada nani wanti geemii kana filadhee fi geemii immoo nama hunda taphataa xiqqaa guddaa taphataa jira waan ta'eef warroonni naa gammaduu barbaadanillee hundi keessanuu an akka waan naa kennitaniititti ilaala malee ani akkaawuntii kiyya akkas ta'ee osoo fayyaa qabu maaliif maqaa haadhatii allee eeggatu barbaada maqaa keessa eeggatu barbaada irra fayyaa qaba garuu ummata kana akka isaan gammadan yoo barbaade geemii taphadhee gammachiisuu qaba jedhe malee rakkadhee yookiin na bira dhaabadhaa yookiin na gargaaraa hin jenne ammaan yoo dhufanii taabtaabii koppilinkii naa godhanii dasna jedhaan akka waan naa kennaniititti ilaalaan masii galchuu kanaaf waan ta'eef malee diduufi yookaan immoo ani yaadaati jettan yaada dabalataan uummanni biyya Arabaa waan akkanaa godhuu qabna ka jettan haga tokko amma akka hiriyaa dadhabaadha namni mudedee ol galchi masi ol galcha namni tokko masarat dhaaba maal jettaa sitti dubbi ani galchin qabdaa miidhiisi argee garuu yaa kunaa seente kanaaf dubbadde warroonni na cinaa dhaaba
qabatanii warroonni sagalee naa taatan galatoomaa ulfaadhaa Masarat Dhaabaa Gannee Nasraa hundi keessanuu maqaa waamee hin danda'u ulfaadhaa kunuun jaalala naa qabdanii ulfaadhaa wallaahi jecha hin qabu. Masarat maalet ani bara gaariidha jirta jedhee yaada tattaabbii fi kokkuluufi kanatti jabeessa. So ati kana maaliin jedhan bakka nuti normaaluma gadi fudhadhuun ati sii galee. Akka waan addaatti ilaalamu geemii like namni bashannanuu fillee galatoomii kabajamtuusiyaa qubni gara dabarsuuf barbaachisa. Dhugaa dubbachuuf taanan namni baay'een sirraa waa baay'ee sanuu xaraafiyaan qabatte. Sagaleen masii dhaga'amaa jira? Ni torkii hin qabdu masiini. Innaa uummata keenya akkasiiti. Haniiti yaati ijoolleen biyya Arabaa nullee akkana gargaaru akkana godhuu barbaanna isa jettu saniif yaanni bareedaan waan ansiin jedhe san naf fakkaataa namni keenya beeta ammumayyuu wajuu jalqaban lafumaayyuu ka'anii uummata keenya kan hin gingilcha beetaa keessattuu uummata gara keenyaa kana bismillahirrahmanirrahiim. Anamma osoo isii ta'e wallahi sila anatu beeka akkam akka godhu waan fedhan because waan fedhanillee yoo hasanillee an nama dhimma qabu miti. Isin nama akkasiitii miti nama uuduu ofii eeggatu wayiiti wallahi ani umma firoota na hedduu dinqisiifadha jechuun takka akka irra bu'u nama barbaadu miti ana macarraa akkana osoo argadde yaa Oromoo Allahu akbar maa waan fedhan hin jettanii innaa akkasii nama akkanaa kana hubadha. Kanaafi uummata naa hubatu warri akkamitti nu diddii jettani naa hubadha harraani jechuun nama maqaa kiyya seeggatu fayyaa qaba osoo fayyaa qabdu garuu wallaan kana maa kennurra waan baay'ee beekta asitti namatti ummi firoo dhaggeeffadhu. Ani waan tokko sitti hima ijoolleen biyya Arabaa jirtanillee ummi firoo yoo hin gargaarra jettan ani akkaawuntii masii isin gaafadhee masii irratti ergine waan barbaadda sun mirga kenna ofii kenna jechuu ummi firoo stop Daabaa domi firo. Hin fedhan hani waan akkana hin jenne. Hin fedhu hani hin barbaadu waan akkana tasuma ta'ee hin barbaadu an. Yoo dhugaa feete hin fedhu waan akkana akkaawuntii namarratti maallaqa erganii akkasii hin fedhu. Maaliif nama maqaa keessa eeggatu nama maqaa maatii kiyyallee eegu jechuu. Geemii yoo taate geemii nama hunda taphata. Normaalidha. Geemii sanirratti yoo mo'adhee jedhe inshallah akka gammadan abdii qaba waan ta'eef malee hin fedhan dhufanii yoo taabtaabii naa godhanii dasna jedhaan. 24 tana fidnee ji'a dhufu kana gaafa guyyaa 9 tapha beellamaa qabdi. Qidaamee galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 4 irratti isa san beeksisa irratti illee isin beeksisna waan ta'eef gaafa san biig geemii qabdi tapha beellamaa qabdi gaafa san Oromoon cufti dhuftanii sappoort gootanii egaa nuti ka barbaannu babaaleen bagoobbaam duqeetuu naamcheetti warra mara nuti asiinis achiinis wanni barbaannu obboleetti teenya mofiraa hol sappoort gochuu ishee cinaa dhaabbachuu gargaarree biyya baqaasan keessaa baasuudha wanni nuti barbaannu kaayyoon keenyaaf kaayyoon Oromootillee jechuudha. Kanaaf gaafa san hundi keessanuu irraa hin hafinaa Oromoon hundi irraa hin hafinaa waan qabdaniin sappoorti godhaa gaafa sanillee akkuma isiniin jenni danda'ama taanaan gara akkaawuntii maxxansuutiin illee hinne dhufnaa erga taphni taphatamee dhumeen booda warroota giiftii kennuu hin dandeenye immoo akkaawuntii illee isiniif laannaa gaafa sanirratti beellamanneerraa hundi keessanuu viidiyoo hojjetan. Waan akkaawuntii haati firoo hin jenne akkuma nama kamiitti sabni kiyyaa haagee mana taphachiisuu jette malee akkaawuntii hin barbaaddu haati firoo walumaa galatti akkaawuntii laxxafuu hin barbaaddu dhugaan jiru.
Sigalee akka jettee namoonni kiyyaa namni danda'an akkuma eenyu geema taphatetti geeman haala godhanii jettee malee wanni maxxansuu hin barbaaddi. Yoo barbaadan namni giiftii bitachuu hin dandeenye maallaqa warra giiftii bituu danda'anitti ergee giiftii san bitee namni danda'u haadha firootii tiktaak irra kennuudhaaf malee dhimmi haadha firoo garaan operaasyoon hin taane fayyaa hin dhabne nagaya qabdi akkuma eenyutti geema akka taphachiisan barbaaddi sabni keenya akka sirriitti nu hubatu kana barbaanna laa because dhugaan sadaqaadha sinigalee ganniitii galatoomaatiilleen ati namoota hedduu warra giiftii kan nuun deeman kan nuun dandeenye hedduu warra sappoorti sii godhuu barbaadu waan beektuuf akkas jette siigalee ganni yenaaf galayaanni ka'e siigalee annama hubatu waan ta'e kanaafi wanti qimaamocheen shamarran keenya akkasumallee dhiirti keenya warri biyya garagara biyya arabaa kana keessa jiran namoonni haadha firoo lubbuu isaanii caalaa jaalatan ni jiranii namoonni haadha firoo sappoorti godhuu barbaadan ni jiran waan ta'eef haati firoo waan keessaan hawaalatti ergamaa fi hin barbaaddu waan akka wanti hin banamee fi goofantii kadhamuufis hin barbaaddu waan ammas fiddee keessaan ergamuu fi hin barbaaddu akkuma nama kamiitti giiftii asirraan tiktaakirraan geema keessin taphachuu barbaaddu walumaa galatti akkasitti nu hubadhaa. Galatooma saba keenya balla. Ada firoon inni gongoreen na of kolchi yoo gongoreen adda bali waan dabalataa yoo qabaate. Galatoomi Nasraateenna akkuma isin jettee dhugaadha. Ani haa ulfaatanii warroota na jaalataniif warra bakka guddaa naa qabaniif ulfaadhaa galatooma. Ani namni kamiyyuu geema ni taphata geema qabadhee jira narraa hin nafina. Garuu warroonni kuwwan immoo akkaawuntiin uummaxxansaa maali jettani please isin jaaladhaa galatooma ulfaadhaa. Ani akkaawuntiillee maxxansuu hin barbaadu. Na argaartanii nama fayyaa qabu nama ilmoo kiyya guddifataa jiru deebi'ee immoo geema qabadhe malee ani fayyaa qaba dalaguu baadhus nama ilmoo kiyya calliseetiin guddifataa jiru waan ta'eef warroonni immoo akkaawuntii na gaafattani galatooma du'aayii naa godhaa isin jaaladha du'aayii naa godhaa malee uummata akka isin irraa hin barbaadu dhuftanii yoo taabillee naa gootan ani akkuma naa kennitaniitti ilaala malee waan biraa hin dubbanne waan ta'eef galatooma akkuma Nasraan jette Nasraanuu geessiteerti ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasi ilaaluuti wal cinaa dhaabbanna yeroo jennu akkasitti waa hunda wal hubachiisaa waan dubbatamu waan laalamu akkasitti waliif hubachaa saba keenya hubachiisaa tasgabbiidhaan wajji socho'uu qabna waan ta'eef nama ijaatu waa argaa jiran iji ganneen keenya argitus kabiraa ilaalchi ganneen silleen kiyyalleen nin beeka amma ganneen mataa sirra dhaabii umma firoo sirritti sappoorti godhuu barbaade because isin amma giiftii kannuu hin dandeessu akka mataa siittillee hiriyoota baay'ee qabdi namoota hedduu keessaan qunnamantu jira warra haadha firoo sappoorti godhuu barbaadan isaan yoo akka wantiin banameef yoonii fi akkasitti akka wanti irratti galchan malee warra giiftii hin kennineef ganneen kiyyaas akkas jette haa galatoomtu haa ulfaattu qaroo teenya thank you so much warri haadha firoo sappoorti godhuu barbaadan guyyaan san guyyaa xiiqiiti waan ta'eef ammarraa kaatanii itti yaaddanii giiftii bitattanii warroota giiftaraa koonnektii gootanii warra giiftara bituu danda'utti maallaqa keessan ergitanii giiftii asirratti umma firaa walitti gara tiktaakiitiin sappoorti godhuu dandeessanii galatooma kan kanaala akka wanti simbannu goofanti simbannu wanta akka illee bannu akkuma warra geemara taphatee geema ballamaa taphatetti taphachuu filattee barbaaddeessin gargaarsa waan jedhamu sappoorti minaamin kana hin barbaanne akkuma eenyutti sabni ballaan akkana bira dhaabbatan akkuma qabaataan meeqa osoo dukkaana qabu osoo makiinaa qabu osoo sarraatanyaa qabu geema ballamaa qabatee taphatutti osoo biyyarraa fooqii meeqa bitee lafaa qabu mana meeqa bitee qabu giiftiidhaan asirraa geema taphatutti akkasumatti ummanni kiyya hana tabsiisu jetteeti haati firootis quba qabaadha sinigalee oromoo dhugaan sadaqaan dhugaan dubbanna eenyuyyuu warri asirraa taphatu namoota gurguddaa hedduun jiran afrikaanis eeshiyaanis faranjiinis eenyuyyuu jechuu kanaaf haati firaawwan akkasitti taphachuu barbaadde fayyaa jahan qabdi miilli sii guutuu fayyaan sii guutuu akkuma eenyutti geema taphatuu barbaadde
guddee sabni si hamileetti godhee si tabsisna warri jaanis waan jiraniif Oromoo ko adaraa keessan guyyaa san onnee irraa sappoorti nu godha hedduu galatooma isin jaalanna isin kabanya nuti dhiibnee asin geenye isin biran geenye jirra haadha firoodha obboleettii teenya mataa ol qabdan shakkii tokko hin qabnu waan qabdaniin sappoorti maarchi guyyaa sagalii guyyaan sanbata xiqqaa yookaan sabtii yookaan qidaame isa jaan galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 4tti waan ta'eef viidiyoon kanallee fuudha addunyaa waliin ga'a viidiyoolee dalagaa viidiyoo godha suuraa isii tana hundi keessan profaayila tiktaakii kana guutuu sappoortiin isii eega arrarraa kaaftan suuraan umma firaa walirraan bu'in tiktaakii kanarraa galatoomaan galumaan isin dhaammadhaa waan hedduun dubbadhu anarraa gabbu'ee jira. Galatoma itti fufaa namni bira yoon behellee amma fitadhee jira jechuun. Hayyee Nasraati yaa galatoomi ulfaadhu siin jedha bareeduti yaa rabbiin duniyaa akiraa si haa milkeessu galatoomi siin jedha akka nama tokkootitti ulfaadhu wallaahi. Hayyee Oromootiyaa ageessanii jirtanii ageenye jirra walumaan ageenye. Egaa Sabdiin geechisa malee waraanu jaanii asiin geenya asiin booda kan waraanu Oromootiyaadha. Oromoo cufti keessan kaammaa asirraa gadi baastanii gaanja guraanja kaastanii TikTok tana baxaxanii suuraa amma firaa olirraan kaayyattanii irraan buusne irraan gadi korsiisna. Torban lama qabnaa torban lamaan tana kottee takkaan dhaabne egaa gaafa torban lamaan har'aa manuma kanaan wal agarree egaa mufuraa ol jechuun nama jabdu dhugaa dubbachuuf yaada jabduu qabdi. Saba shii kanallee qaanfachiisuu hin barbaaddu. Egaa gaafuma isaan wal agarra ammas wanni jettan hoo jiraattan balballi keessanii manni keessanii banuu dandeessanii Oromootiyyaa waluma qabna. Jajjabaadhu sin jennaa Nasraa teenyaatillee galatoomi dhugaa dubbachuuf yaada kanarratti kan guddaa ifaajessii waan ta'eef. Nuuf galatoomi jiraadhu ulfaadhu Oromummaa dhugaa jechuun si keessattiin argi. Dhuguma Oromummaa dhugaa saniin carraaqxeeti galatoomi siin jenna obboleettii xiyya eebbifama qabeessa eebbisu. Atillee mufuraa ol teenyaa nuuf jabaadhu jabduu teenya qaxalee teenyaa takkitti warra sikkoo mandoo Oromtitti ganamaa siin jenna jabaadhu Oromooti yaakaa maarsini himnaree balballi keessanii ammarraa kaastanii namni azara jirtan kun mana keessanillee gizee manattan mufuraa ol akka geema qabdu nu beeksisa viidiyoo hojjaa fi akkuma durshi jaalachaa turtan isinuu hin beektan maal isin himna profaayil kaayyadhaa fi viidiyoo hojjaa fi sappoorti godhaa qimamoonni mana maadaamii kaa gaafsanillee egaa taab gochuun sheer gochuun kan singahu hin jiru hundaayyuu taab gochaa turtanii sheer gochaa turtanii gaafa ishiisan immoo bixi kaasnee asirraa walitti unkurraa walitti cabsinee biraa deemnaa jechuudha. Egaa akkasii isiniin jedha mufuraa olti yaawwanniin jedhu hin jiru ani egaa Oromootiyya qabna Oromootiyya nu dubbukkee jirti. Tanumaan isiniin jedha amma wanni jettan hoo jiraattan jedha warri azala jirtanillee warri giftaroonni keenya diaaskoroonni keenya waa jettan jennaan waa jedha akka balballi keessanii amma nuti fixannee jirra dhaamsa keenya dhaammanneerra kaayyoon keenyallee dhaamsa kan hawaasa Oromoo biraan gahuudha kan dhufne wanni jira taanaan qaba Omma Feroonillee geessite ganni Ani gabbu'aan offolcha amma. sodo dubbadhu Namni haa ol seen waan dubbatamu. Nasraati yaa galatoomi ulfaadhu sin jedha. Abshira dhufiroko. Namni seenuu barbaadu. sagaleen kiyyan jira Akkamitti baaslee jiru tokkollee baroodin as keessa. Hin jire. Leetu faabara odoo hin bayini. Maal jettan tola? Nama biraa gal haa galchitu gasti hawaasa sagalee hawaasa haa fudhattu gabbuu haa isin amma. ganni sagaleen kiyya dhagayamaa jira moo akkam akkamisi Jira dagamaa jira hani. Ada pun lagi kira daya bye bye. Ayye bareedduuti yaa galatoomi wala.
والله عن جزاك دندين كفلوا ربي سيا كفلوا الفات دون سراتي عمري ديردو سنجد ناي بك جالة يعني وانا جالتو في بك قدا وانا قبو في هندي كيسان ورا ست ارقمتني قالتو ما الفات دا وانتي يعني دامتشو بربادو سواكي يا قالتو ما الفات دا جيتش سيني فين قبو كدشاني هرا تبك أبا أكن الراهن نفني إسنين جتشو بربادا وريادة قبدني مو هاتبتو ورجتني أسمايادة كيساني إبسچو دندتني دفتني كوبلينكي تابي شيري ناقوچو دندتني الفادا سباكيا إسن جالتا بكا قدا إسنيك أبا أنا أولي ربي إسنا جالتو يعني كيا كنا مي إسن مال جتن warri manaa maal jettu re? Ummata كنسرا برسوميتي يادا هذا فراول أمة سيت خنته أنا نندكرا كان أمة سيهر كجرا أنا سمة راتو كوانتف أنا مرما سينكابو كايون كينيا أكيد سينغمت تودا أنا يادا تو كونكابو يو يادا كواتن أنا بيو hayyee uummata Oromoo bal'aa fi gaarii as jala jirtan namni kumni sadii as jala jirtanii egaa gaafa torban har'aati miti ree mufraa'ol torban har'aati mi? 15 jette. torban lamaan har'aati immoo torban har'aati. 15 jette moo torban jette? عشان يجد kudha shan jechuun torban lamaa miti? Ammalali akka Oromoo galutti haa dubbannu. Amma dhimmi isin himachaa jirtu dhimma ijoodha waan ta'eefi dhimma kana akka Oromoo harkaa wallagan maarchi 15 akka Itoophiyaatti sa'aatii 4 jechuudha walumaa galatti maarchi 15 jechuudha. Maarchi jechuun duuni kun har'a guyyaa 24 jirra guyyaa يعني دفو جتو kudha shanan arraa يعني جي كان الرالي واتو جرامي تيري